qabeenya sannumne kan bara baraati kan isatti amane dhaaltu mootummaati qabeenya sannumne kan bara baraati kan isatti amane dhaaltu mootummaati 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 kan isatti amane dhaaltu mootummaati. Mana malee gooftaan nama gatu karaan jireenyi isaa innoo isaa galatu jireenya nuuf ta'e karaa isaa hundumaa ifatti baaneerra dammaqaa yaa namaa jireenya nuuf ta'e karaa isaa hundumaa ifatti baaneerra dammaqaa yaa namaa ifatti baaneerra dammaqaa yaa namaa ifatti dammaqaa namaa ifatti baaneerra dammaqaa namaa ifatti baaneerra dammaqaa namaa. Keenyaaf du'ee du'as moo'ee ka'ee akkasuma miti jireenya nuuf ta'e karaa isaa jiraanne kunoo har'a geenye amannu ari'atu nu qabuu hin dandeenye karaa isaa jiraanne kunoo har'a geenye amannu ari'atu nu qabuu hin dandeenye amannu ari'atu nu qabuu hin dandeenye amannu nu qabuu hin dandeenye amannu ari'atu nu qabuu hin dandeenye amannu ari'atu nu qabuu hin dandeenye. Yesuus karaadha dhugaadha jireenya isarratti of dhiisaa Yesuus nuuf qabeenya sannumne kan bara baraati kan isatti amane dhaaltu mootummaati qabeenya sannumne kan bara baraati kan isatti amane dhaaltu mootummaati 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 kan isatti amane dhaaltu mootummaati. Jireenya akka ta'e hundumtuu beeku karaa isaa jiraachuuf namni hunduutti fiigu Yesuus jireenya ammasitti amana kootatii jiraadha Yesuus nuuf qabbana jireenya akka ta'e hundumtuu beeku karaa isaa jiraachuuf namni hunduutti fiigu Yesuus jireenya ammasitti amana kootatii jiraadha Yesuus nuuf qabbana 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 kootatii jiraadha gooftaan nuuf qabbana kootatii jiraadha Yesuus 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 nuuf qabbana.